Kabu'aan itti nafan guyyaan gammachuu jira. Nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jechaa meeqan keenyatu caaltuu eegaa ture. Namni hundinuu caaltuu eegaa turtan jechuudha. Anillee caaltuu eegaan ture. Caaltuun immoo sabpiraayisii addaatiidhaanii akkana baatee jirti jechuudha. Inni kunis baay'ee gammadee jira, baay'ee natti tolee jira jechan dhabaa waanan dubbadhu dhabaa. Ijoolleen na daawwaltanii na jajjabeessaa turtan, baga gammadinaa jechaa turtanii guddaa galatoomaa jettee jirti. Egaa akkuma beekamu seedoodhaaf illee akka ijoolleen baay'een bilbilanii fi inni jalaa kaasuu didee birriidhaan illee si gargaaraa dubartiin sun qabamtee seeratti kennamuu qabdi, seera jala ooluu qabdi, maal taateetu akkattidhaanii haadha mucaa haadha ijoollee boochisti jechuudhaanii kallattii garaagaraan sagalee naa kaanaa bilbilaa turanii ani garuu hin deebifneef iyyuu jedhee ture jechuudha. Ishinis immoo namoonni baay'een narratti bilbiltanii kallattiilee garaagaraadhaan na gargaaraa kan turtan akkasumallee akkaawuntii keenyaa erginaan jettanii dirqamadhaan keessaa yoo obboleettiin tokko akkaawuntii koo fudhattee diraamaa 1,000 galchuudhaan kennaa bitii fi seedoodhaa kenniif naan jettee jirti jechuudha. Kennaa sanas bittee qopheessite abdiis seedoos eegaa turte jechuudha. Caaltuun garuu abdiin dhufuu hin dandeenye seedootu dhufe jechuudha. Kana gidduutti akkami jedheeni jechuudha yeroo dhufee akkami gammaddee sitti tolee jedheeni yeroo gaafatu eeyyee baay'ee gammadeera, baay'ee natti toleera jennaani. Egaa hani hammasii hojiumattan jira. Waa'ee mucaa keetii qofaaf iyyuu miti kan isheen hidhamte dhimma biraasidha of keessaa qaba. Akkasumas immoo qulfiin illee harkaa fuudhamee jira. Qulfiin immoo harkaa fuudhanii waan ta'eef qulfii harkaa fuudhinan mana isheen itti galtu sana keessa maal takka jiru maal takka hin jirre ni barabarama. Bara namni rabbitti amanu isheen mukatti amanaa jirti. Mukaan rabbi koodha waaqa koodha jetteetu mukatti amanaa jirti waan ta'eef badii guddaa hojjechaa jirti. Akkasumallee hiriyoota isheenii bira jiraachaa turte wajjin deemaa turte irratti qorannoon hin gaggeeffama. Isaan maalidha kan isaan hojjetanii hojiin isaanii maalidha jedhameeti. Akkasumas immoo mucaan ishii bira hin turre mana isheen jirtu keessattuu hin taane nama biraatti kennite. Sana booda isaanis achi bahaniiru ta'uu danda'a, baqataniiru ta'uu danda'a. Booda immoo nuti hin qabamnee hidhamna jechuudhaan sodaadhaan guutamanii mucaa kana fiduuni ni danda'u. Kanaaf iyyuu iyyaadda hiini jennaan ani waan iyyaadda hin qabu. Baay'ee gammadeera, baay'ee natti toleera, gammachuun koo akkanan jedhamu jette jechuudha. Kana gidduutti kunoo sabpiraayisiin kee isa kanadha. Mucayyoon tokko dirqamadhaan akkaawuntii koo fudhattee kennaa bitiif maalinaan jettee kennaatti kennite. Kennaa yeroo isheen itti kennitutti banamuu jennaan lakkii hin banameenii mana deemteetu mana keetti bantaa. Akkasumas immoo maqaa ishii eenyu jennaan maqaa ishiis hin dhahiinii jetteen jechuudha. Heeyyee namni waan tokko namaaf yeroo godhu waan baay'ee isaa dhiiseetu hir'uusaa dhiiseetu nama waan tokko nama sana gammachiisuudhaaf jedhee hojjeta malee mucayyoon kun hir'uu dhabdee miti. Garuu hojiin inni hojjete ishii gammachiisuudhaani kan ka'e dhagaa kan isheen kana hojjechaa jirtu jechuudha. Gooftaan isaa eebbisu jechuun hin jaalladhaan illee jechuudha. Sana booddee anis kan sii qopheesse qabaa sabpiraayisii jetteenii keekii akkana baafteef jechuudha. Keekii sanarrattis taankiyuu saa jette jechuudha. Isaaniin galateeffatteetti jechas dhabeera jetteetti. Egaa isa kanadha. Osoo mucaan keessa harka hin galiin aflaa qopheessiteera jennaan hin qophaa'a. Aflaan inna mucaan koos na biras galteennaan torbee kana keessatti mucaan keessi harka ni galti. Mucaa kee siifinnaa rakkoon tokkollee hin jiru jedhaniini abdachiisanii
jiru jechuudha. Dhugaadha immoo kana hin hojjetu, hin argamtiif, hin baateef jechuudha mucaan shiidha. Egaa waaqayyo waan hundumaa keessattiyyuu gaariidha siniin jechuun jaaladha. Asumaan se'eedo waan sitti himu sana keessa jechuudha. Ishii sana magartuu sanas jechuudha. Isa ishiin asirratti baatee jechuudha. Afaan ishee nurratti saaqattu maaliif qabamte jettu. Ishii sachi camaddadaati fuudhatachi geessa haaleen jitu ishiinis siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Abdiinis immoo ajjinis achitti ni leenji'a. Kanaafiyyuu leenji'ee ni ba'a, baratee ni ba'a. Jaarsa gaarii siif in ta'a. Kanaafiyyuu jabaadhuutii kadhadhu. Siif hin qajeelaa jennaan inni hin qajeelu. Nama qajeelu miti, nama baratu miti jette Caaltuun jechuudha. Hin beekamu egaa gaafa rakkatee gaafa gidirfamee jedhame barachuu mala, gaabbuu mala, laphee cabaa qabaachuu mala. Dhugumaan immoo dubartii kana faana jechuudha. Deebi'ee walitti deebi'eera taanaan dhugaadha in ajjeefte jechuudha. Gaafa achi baate dhuguma walitti deebi'aniiru taanaan in ajjeefti, lubbuu baasti. Isayyuu akka jaanjee, isayyuu akka sammuun tuqameettidha kan inni achi keessa seene. Egaa amma tokko yeroon ishii biraa deemedha malee, yeroon ishii biraa deeme nagaadha, yeroon ishii bira taa'u immoo nagaa hin qabu malee jedhee dubbatee ture jechuudha. Isa kanadha egaadha. Dhugumaanis immoo waaqayyo jaallatee egaa haadhas ilmoos abbaas yoo walitti deebise baay'ee namatti tola. Maaliif gaahilli yoo dhuma iddoo tokko ilmoonis abbaanis haadhas iddoo tokko jiraatanidha kan namatti tolu. Burjaaja'uurra jechuudha. Isa kanadha egaa. Dhugumaa ajjiini ni barataa, gara hojiitti ni deebi'a, jireenyi isaan jijjiirama kan jedhamu nama shakkisiisa. Garuu immoo haa ta'u malee rabbi wanti inni dadhabe tokkollee hin jiru. Sirreessuu mala bakka dhiira ta'ee maalummaa dhiira agarsiise jiraachuus mala hin beekamu. Inni sammuun akkasitti jaanja'ee bitaa hundumtu bitaatti galee jireenyi bitaatti galee maalummaan haadha manummaa maalummaan alaa galuu fi didee kun galee fi sifaananii jiraata ta'uu mala siin jenna. Caaltuu dhuga dubbachuudhaaf Caaltuu maalummaa Caaltuu hargeera gaabbira jedhee yeroo darbe seedotti dubbatee himatee ture waan ta'eef isa kana dhagaayii haala kanadhaanii abdiin egaa yoo dhufuu baatillee hojiidha nama bira deemee nama to'amee hin mijannee fi jedhanii keekiin muramee egaa gammachuudhaanii keekii isaanii nyaatanii jiru. Baga gammaddanii gammachuun sinitti taafu kan yaaddanitti milkaa namni waan gaarii namaa godhe yoo milkaa'e gaariidha. Milkaa dhugaa dubbachuudhaaf siniin jechuun jaaladha. Caaltuu baga gammaddee maaliif hin qabsiistu, maaliif kanan gootu, maaliif sanan gootu naan jettanii yeroo baay'ee natti dubbachaa turtanii. Anis immoo suutuma keessa jedhama laata, suutuma keessa wayyaa laata jedhee nani jette. Egaa ta'uyyuu malee ammas of eeggannoo hidhamaniiru. Bakka wanti hundumtuyyuu xumurameera jette jireenya kee keessatti of hin dagatiini. Jireenya keetiif of eeggannoo. Yeroo tokko namni harka lafa jalaatiidhaani waan biraa gochuu dandeessi hiriyoonni ishiillee. Kanaaf of eeggannoo siin jechuun jaaladha. Jabaadhu siin jennaa. Akkasumallee hordoftoonni baga gammaddan baay'ee keessan gammaddaniitu waan ta'eef siin jechuun jaaladha. Egaa amaan jechuudha. Amaan akka bookkisetti nafu. Akka bookkisetti nafu deebi'ee ni bu'aa dhugaan siin jedhe. Namni amina namarratti yaadu, namni kiyyoo namarratti kiyyeessu, namni boolla namaaf qotu akka gammadee gaaf sana boolla sii qotetti, akka gammadee gaaf sana kiyyoo sii kiyyeessatti nafu dhugaan siin jedhe. Boonsaa hin oolu, dararamuunsaa hin oolu. Ishiin maa ettime harka samiitti ol qabde, harka lama samiitti ol qabde gaafa poolisoonni dhufanii qaban. Maalan sin godhe jettee waatte, maalan sin godhe maaliif tina kennitu rabbii jedhaati na dhiisaa jette. Rabbiin kaleessa ni beekti turte.
muka gaattirame baatta sifachi kaatti isayyuu biyya isaarraan fide jettee biyya Sudaan irraan fide biyya kana keessaa hin argamu jettee dubbachaa turte jechuudha na hafuura ishii jechuudha isa kanadha waaqayyoo waan haaraa hojjetee nu agarsiiseera ganaamu hin hojjeta ammayyuu tana ishin shira namarratti xaxxu ishin nagaa namarratti ishin mana namarratti kiyyoo kiyyeessitu hin bayin haa qabamtu milkaa'in dhugaan sinin jechuun jaaladha qiddoo YouTube subscribe like doolli milikitii tuquudhaan gusoo wadafiitti adeemsi gara fuulduraa sinin jechuun jaaladha guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa